السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. قد أبي يقولوا كنا تكرر كم ما يرى شودا. ما شاء الله وان قدي نرجع مالكم ما قازنا إثيوبيا فكات أيوم لكم بيسودين فكاتوا. الله تلبي. ورّا كابا ميمنا إذا كيسا جرو شود. سنة كيسا يرون يدا ولا تنام نبيرا دوله. فيني تنام نبيرا سامين. إيش. دينير رافونه. إيش. فيني ستاشل نما كارت بريسينه. إيش. أكيد رجع دبواني. إسباسي جا أكيد رجع دبواني مسودا تو كفلتي مسودا تو كمالي. إيش. وتوكا فلتي مسودا غافنة. مشان كونو جرالين دين إمباس. لقاد أما. مشان جياميكا إني كان جيا تربة جيا سديت. كوغاب جيا لما جرا. mana ida keessa dhugaadhaan subhanallah kun borfeema jechuudha kiiloon tokko birrii 5 shilingiidhaan xiyyaaraan jechuudhaani hanga Finfinnee amma fedhe yoo ta'u kiiloo kuma lama kuma tokko baasuu danda'a nam tokko jechuudha maqaan nama shumeezii jiruuni bisbaasiidhaan baasuu danda'a kana qaraxa malee natsaa jechuudhaani warri shumeesiidhaa galee natsaa baafata jechuudha warri biyya keessa jiru garuu qaraxaanii kaffala waraqaa qaraxa natsaa ambaasii irraa dhaqee qaraxa natsaa boondii kafalee boondii 375 kafalama boondii kafalee waraqaa natsaa bilaasha kennamaaf waraqaa natsaa sanaan makiinaa illee fudhata waraqaa natsaa maasha makiinaa hanga amma biyya galu kan meeshaa isin fudhata meeshaa kanatti gurgurtaa isaa guddaa warra mana hidhaa jiru qabamee mana hidhaa keessa jiruun askottuu gara kana maa qoy qodaan kun ariinii kan ji'a meeqaati kan waggaa faas keessa ga'ee jira kan waggaa tokkoof ji'a lama amaana namaa qabde jechuudhaan kun ilaa maal jedha Saahid Hussein jedha Saahid Hussein meeshaan kun hajii jedha buutuun akka jiruun walirra kan kaa'ame kun bakka tokko kan kaa'amee jiru kun kan isaati maaliif kan uummata mana hidhaa jiranu ziyyaarraa qabamee hidhamee jennaan akkuma mana dhaqee namni wallaan dhaqee irraa fuudhee fidee as kaa'ee amma hedduu kana galuuf kaa'elanii erguu kan deemaaf rabbi sirraa jaalatu amma maal seete beektaa eddee kanatti kan musoodaa kanatu bakka biraati musoodaa namni biraa ji'atti 400 200 fuudhaara sila utum musoda gaafadhe birrii danda'een kafaluun kan musoda kana maa kan musoda jechuun maa qallaaliidhaani maa qodaa kana reestee asabiini kana musoda si qabeen duraan sharaayyaa irraa qabee sharaayyaa irraa immoo amma sachi immoo addaafadhee kun mataa qureeshiitii qabee meeshuma namaatu kun mee qoy meeshichuma namaa kana nama agarsiisaani yaa jara keenya argaani kun ilaa fayyaana qodaa kana namoonni irraa qabaman jechuudha yeroo namoonni irraa qabaman silaa yeroo namni irraa qabame namni dhaqeenii mana sanatti ol galee qodaanan mana keessaa waan jiru fudhataani inni immoo maashaallah ijoolleen mana hidhaa amma jiran kuni itti dawwalatanii jennaan qodaa jaraa dhaqee walitti sabassabee fi fidee fi asitti akka kanatti qaraqqabee jechuudhaani hanga biyyaatti jechuudhaani galchaafii jira jechuudha maashaallah rabbi sirraa jaallatu warri muummas galfachuu barbaadan warri xaayifiin jirtan warri jiddaan jirtan katabuukii illeen dhufaara kajiisaanii illeen dhufaara riyaadii illeen dhufaara warra riyaadii fidu lakkoofsanan kennaaf warra tabuukii fidu lakkoofsanan kennaaf sawaaq garuu kan mushwaaraa hin kaffalatan kan mushaaraa kaffalatanii fidu kaffalatanii in ergu ofii duuka dhufuun barbaadu mushaaratti erguun jechuudha mushaaratti erganii asii nama wakkalatanii jennaan nama sii mazzanee fi an galchaaf tajiizaan isa tabuuk isa riyaadi isa asii xaayifiif jiddaan moo ofiifan dhaqee irraa fuudha dhaga'aa jirtu jechuudha la xaayifiin jiddaan ofiifan dhaqee fuudha mushaara waa tokkoyyuun kaffaltanu qaraxattii siidhuma qodaa keessanitti hanga xiyyaara hanga biyyaatti galtu qofeedhaa jedhaa jira dhageessaniitu jechuudha kanaaf uummata keenya ofiifuu mana hidhaa keessa shaniinaaffatee ta'a dhugaadhaan walii yaannee hamma tokko musoda wal gaafachuu dhiibne mishwaara wal gaafachuu dhiibne wal gargaarree namni jaallatee hin qabamne dha wallahi dhugaa keetiin inni gadhiifame malee jaallatee nama boleessa achi hin qabne hin jiru boleettichi hin qabne hin jiru hundinuu lammii keenyatti manedha nam warra achi hin qabne hin jiru ilmoo achi hin qabne hin jiru dhugaadhaan meeqata achitti immoo labsiisaa bahee jiraani namummaa ilaaluudhaan wanni hin darbine hin jiru hin darba dhugaadhaan inni kaa warra dhabee ilmoo dhabee sukkaaritti ka'ee kan du'e jira yaaddee ijoollee dhabee kan du'e jira kan yaaddee biyya galee biyyatti du'e jira kan biiriitti galee jira wallahi waan akkasii ilaa guraageen tokko malaawiidha asii ijoolleen irraa qabamtee jennaan innis asii qaamaan irratti dhumnaan galee qaamaa jedhanii dadhabee utuu deemutu yaadda'uu biiriitti galee du'e
Subhanallah biyya kana galee iqaamaa qabaa ilmoo qabaataa jechuudhaan. Iqaamaa jedhe dura dhabe rusumaa jedhee. Ila argaati. Asii fakkaru biiriitti galee jiru. Nama nu beeku. Argaa gaala. Nama gurguddaa nama wanni isinii dhaabamu dhiifamaa wajjiniini wanni namni biyya keenya kana keessa jiru nuti toleerannee akka biyya kana keessa ofirraan fanneen ta'e. Maaliif waan arganne waan dalaganne biyyumatti darbinee bootaa tokko qabannee achitti biyya keenyatti gallee dalagachuu keenya wayyaa. Biyyi kun kalaas baddeetti isa duraati miti. Marraa baddeetti biyyi kun isa sichiruu dalagadhee waa argadhee nama taa'ee miti. Amma maal seete beektaa kaamilaa sirratti waan tokko anumarraa kaasee sirraa kaasee jechuudha. Yeroo rakkoon tokko jiru hundi keenya yoo hin canne qabna yeroo qabaan amma ka'ee gadhiifame hundi keenya isa waraqaa nu silaa waraqaa hin qabnu alhamdulillah isin abbaa biyyaati akkuma abbaa biyyaatiin isinillee jechuudha yeroo sana keessan sodaattu garuu wanni yeroo qabaan sun immoo dhaabbate akka waan biyya isaa ta'etti namni keenya of dagataani. Ana wanni akkasii kun yeroo baay'ee gaafii natti ta'a beektaani biyyi kun immoo yoo akkam ta'eeni biyya nuuf ta'eeni keessa jiraachuu hin dandeenyuuni keessaa inuma galla. Dhugaa keeti amma iqaamaa amma jettu kana isa alanaa kana inni iqaamaa qabuuf inni iqaamaa hin qabne tokko ta'e tokko jedhe isa iqaamaa hin qabne wayyaaju maaliif jedhe inni iqaamaa hin qabne haala ta'een hin gala inni kun iqaamaa qaba iqaamaatti kassanii maallaqaan bitee meeqatti fixee rusumni kun dhufee rusumaa kafaluu dadhabee bilbila kaasa ta'e hojiidhaan kaasini bilbilas kaasmaa inni namni hojii tokko maashaallah kunoo hojii isaa hojjeta ta'a namni kamiyyuu isaati kam yeroo bilbilatti dawwale kunoo bilbila namarraa kaasaa jechuudhaani akka kanatti qodaan biyya galaa jira jechuudha warri baaraan barbaaddanis warreen xiyyaaraan barbaaddanis akka kanatti galfadhaan isiniin jedhaanii gurbaan nama kan keenya afaan oromoo haasa'anii ijoolleen nu beennuudha maashaallah amaanaa namaa kun akka kanatti maqaan keenyu Munawwar Rashid jedhama. Egaa hojii kana jammartee hammam jedhi waan isaa qaba. Hojii kana jammaree baatii sagal ga'eera. Alhamdulillah qodaan namaa kan bade hin jiru. Qodaan namaa seeraan gala. Baaraan itti ta'e xiyyaaraan itti ta'e. Tartiibaan shagamee gaala kun akkuma kanatti shagamee. Maashaallah tabaarakallah wallahi rabbi amma humna keessan jabeessee giidoo keessan kan kanaa olee isin kennu. Maashaallah. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtu? Fayyaadha? Jirtu? Eeshi maqaan kee hoo? Maqaan koo Mahammad Isa Ahmad. Mahammad Isa Ahmad. As keessa hojjetta? Akkam ree hojiin maal fakkaata? Wallahi hojiin keessan baay'ee na gammachiise. Anis qodaa wayina sii qabaa. Qodaa kanan bakka galchachuudha jedhee dhufe. Maashaallah tabaarakallah. Akkam ree hojiin kun? Hojiin gaariidha alhamdulillah hojiin kan hojii nama keenyaati afaan tokko dubbannaa walii gallee alhamdulillah rabbii isaa guddisu rabbii isaa dabalu. Hojii isaa ofitti nu qabee innis bakka geenye galma geenye nagaadhaan biyya keenyatti galleedhe. Hojii kana nu uumennaan isa duukaa faana isaa hiriiree isaa wajjiniin dalagachuu jira. Alhamdulillah kunumti wallahi niima tokko. Dabaluu nuufis illee dabalu. Amiin inshallah. Afaan tokko dubbannaa waa tokko dhibbee wayin qabnu. Rabbiin yoo walitti nu qabee nagaadhaan dalagannee karaa maatii keenyaa yookaan biyya keenyatti galannee yaadu jira. Maashaallah tabaarakallah. Rakkoon qabu. Wanni isaan jechuu barbaade atis egaa amma duraanii akka nama yeroo duraanii of irraanfachuun qabu ninis. Maaliif anis yoo inni wajjin hojjennee yoo jenne amma anis marfee qabadhee inni marfee qabatee waan hojjetamu walitti himnee afaan tokko haasofna waan ta'eef wal gargaaree hojjennee inni yoo inni biyyattillee fooyya'ee nama gaarii ta'e ani jajjabaadhe. Maashaallah eeka. Wajjin hojjennee baluu kana wajjin wal qabnee hojjennee guruuppiidhaan walitti dabalamnee hojjennee tijii nama taane jennee yoo jennu anis jajjabaadhe. Eeka rabbicha si ajabeessuuni. Maa inni beektaa? Namni tokko nu wal qabannee yoo jenne yoo wal qabatee jedhe nama ta'a. Kana hojjennee maallaqa qofa miti wal bira dhaabbatee wal gorsee. Hanqina walitti meeni. Balleessuun hamma argannu balleessuun walitti qabannee ilmoo keenyatti gallee nama taane biyya keenya dalaganna hojjenne biyyuma keenyatti gallee dalagachuu nu wayya. Dhugaadhaan biyya ormaa ormuma yoomiyyuu taanaani garaa namatti jabaachuu hin neeftuun. Biyya ormaa hamma boo'icha biyya ofii nama. Wallahi dhugaa keetiin. Kolfinu biyya ormaatti kolfinu hanga boo'icha biyya keenyatti boo'inu. Kana jennaan ilmoo keenya wajjin maatii keenya wajjin anis yoo ijarri wajjin hojjennee waan ta'e wajjin argannee waan ta'u qabatanii jedhanii ana gammachuu guddaadha isaa gammachuu guddaadha. Argaa ijoollee keenya warreen asirratti viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanuu ofii isaatii kunoo hin hojjechiisaa jiraani garuu ofii isaatii jarri kun hojjetaadha jedhanii callisee kana ilaalu ofii isaatiis innis kunoo makiinaa wajjin fe'anii wajjin qaraqqabaanii wajjin hodhaanii wajjinii waa hundayyuu hojjetaa jira garuu nam tokko yeroo waan akkasii nama hojjechiisu ofii isaatiin mudiira ta'e yookiin alaafii ta'e irratti hoogganaa ta'anii
callisee uummata kana qofee hojjechiisa. Garuu wanni akkasii immoo maasha Allah isa bira hin jiruuni. Namni hojii namni karoora qabu namni isluma alaamaa qabu yoomiyyuu taanaan maasha Allah fillafiitii deema malee dudduban deebi'uuni. Rabbi amma beekumsa kana olisiifa kennu umurii keessa rabba dheeressuun isiniin jedhan wallaahi. Jazakumullah rabbi jazaa keessa baasu bakka amma nuti argamnu Makkatal Mukarramaa naannoo Shookiyyaa jedhamti. Shookiyyaa naannoo ishaaraa waxanii jechuudha. Makkaan keessa. Shookiyyaa miti Baxaa Qurashii. Baxaa Qurashii naannoo ishaaraa waxanii jedhamti. Sodaa magaazinni jechuudha. Maktabni immoo Kaansaadha. Maktabni Kaansaadhaan Makkaan keessa jechuudha. Lakkoofsa jawwaalaa ammas himiini asirratti himi lakkoofsa jawwaalaa. Lakkoofsa jawwaalaa yoo sababa barbaadan duwwaa 5 duwwaa 84 61 duwwaa 5 9 yoo zeenii barbaadan bixaaqaan leera sinii gadhiibna duwwaa 5 duwwaa 5 99 74 36 70. Maasha Allah. Erre sinii gadhiibna waan feetan illee gaafachuudha. Warri illee poostaa galfachuu barbaadan bakka poostaa illee sinii geessina. Bakka poostaa illee jechuudha. Poostaan immoo Shokkaayiidha Ayuuba. Shokkaayiidha Bariid Muntaaz jechuu kan jiru. Muntaaziin takka duugalcha. Guyyaa 15 jechuudha. Waraqaa wanatsaa warri baafachuu barbaadanis. Waraqaa qodaamu. La ilaha illallah. Isa kana kan dhimma ni barbaadu. Namni isinitti himu waan ta'eef giddaan isin geessee jara achi keessaa waan walitti dhufeenya qabnu isin geessee akka xaliqaan waraqaa natsaa ba'us isin ibsa. Dhagaa jirtu waan kana hundayyuu. Maasha Allah. Makiinaa ofiitiin isin geesseeti dhagaa ala. Maaliif warri qaamaan qabne tafticha irraa gorree karaa tafticha hin jirre irraa gorree hin sodaatinaa tafticha irra nu deebisee hin qabamne. Abshir ijoollee dhagaa jirtu. Dhiiga tokko taane lammii tokko taaneef wal bira dhaabbachuu qabna. Isiniin jedha. Wanni hin galiin hin jiru yaa nama keenya. Ilaa kun televezyiinii argaa jirtuuni. Televezyiiniin jechuudha. Kunoo osoo waan tokko jechuudha la. Osoo hin cabin muka kanatti itti rukutamee argaa jirtu. Ilaa akka inni itti shagamee galaa jiru la. Mukki itti rukutamee jechuudha. Konversaatoon cimaan xawulaan jechuudhaani. Akka kanatti televezyiiniin gala. Kunoo firiijii silaalaani. Firiijiin sichi ashagamaani. Wanni galiin ija namaa qofeedha jechuudha. Ija namaa qofee waan qalbiin keessan biyya ormaa keessatti qalbiin keessan awwee amma immoo biyya keessan galtanii waan biyya arabaatti bartan fayyaa isaa isin duuka galuu danda'a. Waan naan isin irraa eegamu bitattanii qarshii keessaniin Hasaawwan aannan tokko keessa waan na buusee jira. Meeshaa kana inni gassaalaa kanaaf tallaajaa kana bitatanu. Kamsiin sittiinaa malee sittiinaa biyyattiin dalagu. Kamsiin sittiinaa. Yeroo bitachuu jedhan. 5 fi 6 jechuudhaan. Yeroo bitachuu jedhan. Xariiqaa harma moobaayiliitiin itti dawwalanii. Bakka zabuuna jira bakka gatii gadi cabsee gurguru. Bakki muummas kamsiin sittiinaan bootaan isaa qophaadha. Tallaajaa dha jennaan sittiinaa binnaan hin dalagu. Gassaalaa jennaan sittiinaa binnaan hin dalagu. Kan biyya kana hin dalagu biyya keenya hin dalagu. Kan biyya keenya hin dalagu maatu dalaga. Kamsiin sittiinaa naan jira. Kamsiin sittiinaa jennaan. Hitaashi. Toshiba. LG kan biyya keenya dalagu jira. Kan biyya keenya ammoo kan jette kanaaf mabraatiin biyya kanaatii fi mabraatiin biyya keenyaatiin kan wal qunnamu jechuudhaani. Waan akka inni wal hin dhabneef. Wal qunnamu kan biyya keenyaa dhufe jira meeshaan. Kanuma biyya keenyaa dhufe jiraani. Kan dhufe maanni inni biyya kanaa sittiinaadha kaarabaan isaa. Kaarabaa humna qaba inni biyya kanaa. Inni biyya keenyaa hoo kamsiin sittiinaadha. Maasha Allah tabaarakallah. Kana akka isaa warri bitachuu barbaadan anatu isinii wasafaa yoo barbaadan isin geessaa daawwachuu dandeessu. Dhageessaniitu jechuudha wanni tokko jechuudhaan akkasin hin kasaarre akkasin wanta naan taaneedhaaf hin rakkanneedhaaf. Gaafatiin bitee doolaa bataa isa tallaayyaa. Gaafatiin bitee inni biyya dhaqee ga'u. Biyyatti biyya ga'u gara humni kaarabaan isaa kaasuu jira. Kaarabaan intinaa ta'e kaarabaan inni biyyaa inni si cimaadhaani inni biyyaa dadhabaadhaani. Inni kan biyyaa meeshaan kan biyyaa dhufe hin jira. Bootaa isaa yoo isinii wasafuu ta'e isinii wasafaa. Yoo dhaqee isinii bituu ta'e wajjin dhannee isinii bitaa. Diskaawuntii immoo garuu kan gadi isinii dambanyaa waan ta'eef. Waan dambanyaa ta'e gadi bu'aan gatiin isaallee gaayaa gadi bu'aa. Warri majlisii barbaadan. Majlisii afuriif afur meetira 12 bitachuu barbaadan jaayiza jira. Jaayizu suma isaa jechuudhaani. Jaayiza haaraa jaayiza jira. Kan naqeetuma manuma keessan keessa farrashattanii jaayiza isaa ta'u. Bitachuu dandeessu yoo tolfachuu jettan immoo safara mana keessanii biyyarraa fudhaatii
bakka inni tolfamus isinan geessa. Eesh. Gatiis immoo isinii ilaalleetii waan damma nyaataan isinii qabsu. Eesh. Akkasii isinin jedha waa tokko waan haasaa isinitti dheeressuun. La haasaan imma maashaallah amma waanuma haasaamuu qabuudhaaf farshaa irraa kaaseeti gaala farshaa sargaa jirtu miti farshaa irraa kaasee jechuudha. Farshaan sun immoo majlisii keessa bilaasha galaaf. Farshaa kan akkana. Eesh. Itoo qabbaan qabu gaawuraa keessa. Eesh. Bilaasha galaaf. Dhageessanii kun tola isiniif gala jechuudha bilaasha farankaa tokko malee jechuudhaan abbaan majlisii arabiyaa bitatee gidduusa jechuudhaan walakkaasa takka haasaatii waliin baay'ee galatoomaa hojii boonsaa hojii baay'ee namatti tolu hojjechaa jirtuuni umurii keessa rabbi nuuf dheeressu inshallah galatoomaa viidiyoo biraatiin inshallah hanga walitti nagaan deebinuti nagaan nu tura viidiyoo kana laayik sheer godhaati namoota nageenya namoota hin beekneen waliin ga'anii keessattuu immoo meeshaan asitti akka jiruun kan maramee jiru kun kan warra mana hidhaa jiranuudhaani amaanaa nama akka kanatti qabee taa'aafii jiraanii gaafa jarri gadi bu'anii kun biyya keenya irra dhayne alaaxolii meeshaa jira gadi buusuudhaaf jaayiza baay'ee galatoomsiin jenna kaamil keenya ulfaadhuu kabajamii. As ulfaadhuu galatoomii jazaakumullah namastis immoo yaawala kan keetiinis nama rakkatee namni bira dallaala ta'ee namarraa fuudhee meeshaa namarraa maallaqa nyaataa hojjeta. Dhugaa keeti. Fakkeenyaaf isa birrii 5 shilingiin nufuun birrii 6 irraa fuudha. Subhanallah. Maaliif inni suni Eesh. karaa keessootiin dawwalee abbaan meeshaa Eesh. namni maallaqa irraa hamnaan meeshaa galchataan jiru maaliif biyyuma kana keessaa meeshaa galfadheesanii gara biyyaa deebi'aaf galaana namni. Dhugaadha. Maallaqa hin qabne iyyuu meeshaa waan jiru mana keessaa galfachuu waan barbaaduuf doolaarni illee gala sireen illee gala karaa barbaadan karaa baaraatiin barbaadan karaa xayyaaraatiin barbaadan mazzalamee gala kan mattaramu maanni gassaalaadhaa fi tallaajaadha. Dhageessanii mitiriidhaan kan galu gasaala sallaajaa majlisa arabiyaa jechuudha. Inni kaan immoo kiiloodhaani. Kanaaf guddaa galatoomii siin jennaani maashaallah tabaarakallaa ulfaadhu kabajamii siin jennaani. Atillee meeshaa kan galfachuu dhufte meeshaan kan. Elaa kun elaa meeshaa kiyya maashaallah isan galchachuu dhufeeni anis walagarreeni duraanuu nan beeka jechuudha. Kunoo argaa jirtonni maqaa obboleessa kiyyaatiin akka kanatti naa galaa jira jechuudhaani galatoomii ulfaadhu kabajamii meeshaan kiyyas immoo nagaan akka inni gahutti inshaallah du'aayi. Siifis hin goona atis du'aayi nu godhi rabbi nagaa walitti nu adeebisuun. Abshir. Ani nama nan ibsa gara hundaanu jechuudhaan walaa yuutuubii teektookii feesbuukiidhaan hundaanu nan ibsaaf namaaf.